Akkam jirtu harka fuunee maatii fi jaallatamtoota yuutuubii chaanaalii keenya nagaan waaqayyoo bakkaaf iddoo jirtan hundumatti isiniif baay'atu akkam jirtu isiniin jenna. Obboleessi keessan wangeelaa guddaa Magarsaa nagaa qoodaanis bakka jiru hundumaatti gooftaa isaa kallattii hundumaan nu gargaara yeroo kana nu baay'inee guddifnee galateeffannaa. Torbee darbe keessa sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaaluu jalqabnee turre. Macaafa faarfannaa 5:1 isa kaasuu amma lakkoofsa 5tti isa jiru walii wajjin ilaaluu jalqabne lakkoofsa 1 fi 2 walii wajjin akka ilaalaa turre beekamaadha. Taataan walii wajjin ilaalla inni kan turre jaalala waaqayyoo ta'ee guyyaa irraa isa kana qabadeen dhufe. Asumaan namoonni maatii yuutuubii keenyaa hin taane maatii yuutuubii keenyaa ta'uudhaaf sabiskiraayib godhaatii akkasumallee namoonni sheerii laayikii godhaa yaada qabdan kallattii qabdan hundumaa nu qaqqabsiisaa isiniin jenna. Waaqayyo gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Barree keessan jiruun keessan jireenyi keessan hundumtu kan eebbifame haa ta'u. Egaa mee yeroo gabaabaatiif sagalee waaqayyo wajjin dhaga'uudhaan fuula duraa waaqayyoon daqiiqaa 1-2 hin kadhanna. Dubbiin waaqayyo akka nutti dubbatuuf waaqayyoon hin kadhanna. Sagalee waaqayyo irraa nan dubbisa kutaa tokko iddoo mana ammaa irra dhaabannee walii wajjin ilaallu. Namni balleessaa malee jiraatu, nama wanta qajeelaa hojjetu, nama garaa isaatiin dhugaa dubbatu, nama arraba qaratee asii fi achi hin dhabne, nama anarrattis hamaa hin hojjenne, nama ollaa isaa hin ceephane. Namni akkasii nama tulluu waaqayyoo irra jiraachuu danda'u ta'uu isaati. Hin kadhanna waaqayyoon. Maqaa waaqayyoo gooftaa kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti guddifnee baay'inee si galateeffanna. Gaarummaa kee beekumsa kee fayyaana kee hundumaatiif maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos galata guddaa siif haa ta'u. Amma gooftaa duusi galateeffannu kun fuula kee duratti kan argamne sirraa gargaarsa argannee dubbii kee sagalee kee barachuudhaaf iddoo kanatti argamnee jirra. Ayyaanni kee akka nu baay'atu hafuurri kee gara keenya akka ta'u si kadhanna. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa jalqabdee ayyaana nu baay'isuun jaalala kee haa ta'u. Dubbii sagalee kee amma nu dhaga'uudhaaf jennu kana qalbiin keenya yaadni keenya akka banamu jaalala kee si gaafanna. Isa dhageenye kanaan immoo jiraachuu akka dandeenyu wanta sagaleen kee jedhu kana duukaa buunee akka hordofnu ayyaanni nuuf haa baay'atu. Isa kana dhaggeeffataa jireenya bara baraatiif akka qophoofnu humniif dubbiin kee ammallee lafa kanarratti jabeessee nu haa dhaabu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Waaqayyo yeroo kanaan nu ga'ee baay'inee guddifneedha. Sagalee waaqayyoo torbee darbe keessa walii wajjin ilaaluu kan jalqabne nama akkamiitu fuula waaqayyoo dura dhaabbata jennee turre. Nama akkamiitu fuula waaqayyoo dura dhaabbata jenneetu nama balleessaa malee jiraatu jenne tokkoffaarratti macaafa faarfannaa 15 lakkoofsa 2ffaa isaarraa walii wajjin ilaallee turre. Innis maal jedhaa? Nama balleessaa malee jiraatu jedha. Iyyoob 2:3 irratti waaqayyo waa'ee Iyyoobiif akka inni seexanaa itti dubbate yookaan akeekkachiise ni argina. Keessumaa akkana jedha lakkoofsa 3ffaa kana dubbisuun barbaada. Waaqayyo Musee tanichaan Iyyoob garbicha koo irra yaada kee keesseera. Biyya lafaa irra namni akka isaatii hin jiru. Inni hir'ina kan hin qabne nama qajeelaa nama na waaqayyoon sodaatu. Nama waan namaa irraas goruudha. Ofuma isaa irratti iyyuu ka'ee akka isa balleessuuf ati ana toositeetta. Ati garuu hamma iyyuu qajeelummaadhuma isaatti jabaatee jira jedhee ameen. Sagalee kana yoo teessan ilaaltan waaqayyo waa'ee Iyyoobiif wantoota gurguddaa afur akka inni dhugaa ba'e argina. Isa jalqabaa hir'ina hin qabu Iyyoobii jedhu. Inni lammaffaan nama qajeelaadhaa jedhu. Sadaffaan nama na waaqayyoon sodaatudha jedhee arfaffaa irratti nama waan hamaa irraa goruudhaa jedhu. Waan kana kan dubbate waaqayyoodha malee nama miti. Bara nuyi keessa jirru kana keessa namni waliif dhugaanii ba'a. Nama waaqayyooti abaluu jedha. Abaluu paasterii cimaadha, abaluu raajii cimaadha, abaluu akkasiidha jedhee yeroo itti waliif dhugaa ba'a waliif masakkaran hedduu argina. Ofirrattis argine. Nus kaleessa deemgadda isa akkasiitiin nama waamni argameera. Dhugaan dubbii sana keessa jiru garuu waaqayyo qofatu beeka. Waa'ee Iyyoobiin garuu kan dubbate nama miti. Paasterii tokko miti, luba tokko miti, raajii tokko miti, faarfataa tokko miti, amantoota keessa miti. Abbaa qabeenyaa miti, nama biyya bulchuu miti. Waaqayyo isaa keessa garaadhaa gaaf garaa lafaa keessa beeku sarriibuudhaaf foon gargar baasee hubachuu danda'u kanatu wantoota gurguddaa afur Iyyoob akka ta'e seexanatti dubbata. Nama hir'ina hin qabneedha jedhete jalqaba. nama hir'ina hin qabnedha jedha. Inni kan biraa nama qajeelaadha jedha.
nama na waaqayyoon sodaatudha jedhee nama waan namaarraa goruudha jedhe. Wantoota kana arfan keessa jiraachuun salphaa miti, baay'ee ulfaataadha. Waan namaarraa goruun salphaa miti. Bara itti gurguddoonni jajjaboonni waan namaa keessatti kufanii salphatan keessa waaqayyo waa'ee Iyyoobiif inni waan namaarraa goraa jedhe. Waaqayyoon sodaachuu waan salphaa miti. Ani bisin rakkinni nuyi qabnu waaqayyoon sodaachuu dadhabudha. Waaqayyoon sodaachuu dadhabuu jechuun maal jechuudha? Seeraaf abboonni waaqayyoo eeguu dadhabuu jechuudha. Waan waaqayyo namarraa barbaadu sana ta'anii argamu dadhabuu jechuudha. Garuu Iyyoobii ta'ee argame. Kanaafuu waaqayyotu waaqarraa nama lafarra jiraatu Iyyoobiif dhugaa ba'e. Waa'ee macaafa seera uumamaa boqonnaa 39:7 waa'ee Yoosefin ilaallee ture. Boqonnaa 37 keessatti abjuu abjoote sana abbaa isaa haadha isaatti dubbatee innis obboloota isaa irratti bissii 11 bissii tokko fuutu sagadanii arga jira. Ijoollee Yaaqoob ijoollee 12dha. Yoosef malee garuu nama 11dha. 11 Yoosefiif akka sagaluudhaaf jira. Yoosef mootii ta'uudhaaf akka jiru abjuudhaan argee abbaa isaatti himnaan abbaan isaa dubbii kan of keessatti hambifate. Abjuun kun hin dhaabanne guyyaa lammaffaas immoo biiftuu fi urjii nutu isaan urjii tokkotti sagadanii argee jedhu. Waa'ee abbaa fi haadha isaatii sitti dubbate. Dubbiin kun garuu Yaaqoobiin yaada keessa galcheetu ani faatii keessumaa akkas taana jechuudhaan jedheetu saffisa gaafata. Mucaan abjuu jechuu malee hiika abjuu waan hin beekneef. Waaqayyo waa'ee yaada karaatti waan hin dhiibneef gaaf tokko mucaan obboloota isaa kana lafa isaan jira itti barbaaduudhaaf waan nyaatamu akaayii qabatee lafa isaan horiitti isaan yookaan dhaqanii silaa nama nyaata namaa baatu, nama jireenya namaa baatu, namni ajjeesu Yoosefin akka ajjeesan irratti waliif hagalan malee obboleessi isaa garuu akkasittiin jedhe inni tokko hin ajjeefnu ollontu keessa buufneetu dhagaadota shimaaletti gurguraa jedha. Du'urra gurguramuutu wayyaa wanta ta'eef. Isaanis immoo mana Pootifaaraatti dhaqanii gurguratanii jira. Mana Pootifaaraa keessa hoggaa jiraateetu wanta inni hojjetu hundumtuyyuu walqixxaateef. Pootifaaraan garuu ajajjuu waraanaati. Inni waan hundumaa mana isaa keessatti kennee haadha manaa isaa qofatti hin laanne. Kanas Yoosef beeka. Wanta mootiin natti hin kennin sirraa kanaaf wanti kan biraan tokko hin jiru jedhu. Nama waan qabetti amanamaadha. Nama waan harka isaa keessa jirutti amanamaadha. Kanaafuu gaafa haati manaa mootii boqonnaa 39 keessatti haala mijataa argattee fedha foon isheetii wajjin raawwachuudhaaf gaafa isheen ol dabartee siree afattu akkamittiin jedhu. Waaqayyoon nan sodaadhaa galfata natti kennames nan sodaadhaa jedhe. Namni nama akkasii nama waaqayyoon sodaatu. Iddoo mijataadhaaf cubbuu haala mijatee dhufe gidduu dhaabatanii waaqayyoon isa jiraata ofirratti sodaachuudha. Namni fuula waaqayyoo dura dhaabbachuu danda'u. Nama dinqisiisaa garuu haati manaa mootiidhaa erga Yoosefin dhabee kootii nabu jetteetu kootii isaarraa baafatte. Innis mul'ata gatuurra ho'is dibata gatuurra kootii gatuu wayya jedhee kootiitti gatee harkaa ba'e. Sobni raagaa barbaada. Dhugaan raagaa hin qabu. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa dhugaan qofaa deema moggaarra jiraata. Gaafa mootichi galu wanta isheen itti matte Ibrichaati mana keenya keessa kun yakka ulfaataa irratti dalagee na wajjin ciisuudhaaf jedheennaan kunoo wayyaa natti gadhiisee badee itti yennaan jedhe. Dubbichi garuu akkas miti. Si wajjin hin jiraadhu mootiin si malee wanta natti hin laatin hin qabu. Waan mana kana keessa jiru hundumaa gaafatamummaa sanatti kennee siin garuu natti hin laatan jedhe. Waan natti kennamee hin jirre hin hojjedhu raawwadhu. Waaqayyoonis isa si yakkuu hin barbaadu jedheeti jira. Dhugaa natti qabattee adeemtu yeroo hundumayyuu si dura deemee ifa sii qaba. Yoosefii dhugaatu harka jira. Yommuu sana ari'atamee dhugaan harka badee haidhamu malee karaa lafaa jalatti gad dabarfamee waggoota 13 mana hidhaa keessa ture. Warra hidhaman gidduu taa'ee garaa lafaa keessa taa'eetu midirbeetiin iddoo lafa jalaatti hidhameetu abjuu warra hidhamanii hiika. Jireenya nama waaqayyoo irraa wanti baratamu isa kanaadha. Haala mijanni keessa taa'anii dhaloota waan du'aa kee baasu, mul'ata du'aa kee baasu, abjuu du'aa keessaa baasuudha. Isaanis namoota abjootan lamaaniif abjuu hiikee isa tokko biddeen nagada mana mootummaa keessa biddeenii dhiyeessaa, inni tokko dhugaatii dhiyeessaa. Lachuun abjootanii walitti himatu. Isa biddeen dhiyeessu sanaan ati gaafa guyyaa 3 booddeen fannifamta jedhee sadaadii wayinii nagadu sanaan immoo mana mootummaatti deemtee hojii kee duraatti deemtee hojjechuun jalqabda garuu nan dagatin jedhe. Namni gaafa rakkina keessaa bahee iddoo ga'u hin irraanfata hin dagata. Waaqayyo garuu waan ittiin si baasu yeroo hundumaayyuu qaba. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaata. Waaqayyo isa jedheef amanamaadha waan ta'eef. Gaaf tokko garuu abjuu namni kun dandeenya mana mootummaa keessatti argame. Kanaafuu mootichi deemee namoota abjuu hiikan barbaadaa jedhee barbaachisuu jalqabe. Qurbaanotuma daadhii wayinii buuftuu seenaa Yoosefii samaneedhaa keessatti abjuu isaanii keessana yaadateetu
Namni abjuun hiike akka abjuu isaanii hiike sana taane tokko garuu mana hidhaa keessa jira. Guyyaa Waaqayyo itti ol si baasu waan ga'eef. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaafiyyuu waa'ee seenaa gurbaa kana caalaa hin dubbadhu. Macaafa Seera Uumamaa boqonnaa 17 gaafa irratti ilaaltan Waaqayyo waggaa 90 booddee 99 booddee Abrahaamiin akka akkasitti jedhe. Ani Elshaadaayiidhaatti jedhe. Elshaadaayii jechuun isa hundumaa danda'u jechuudha. Waaqayyoon Abrahaamitti dubbataa jiru kun isa hundumaa danda'udha. Isa waan hundumaa gochuu danda'u. Isa waan hundumaa raawwachuu danda'u. Isa waan hundumaa tooratti deebisuu danda'udha. Waggaa 99tti dhaqee ani Elshaadaayiidhaatti jedhe. Balleessaa kan hin qabne ta'e fuula kuduramoo deddeebi'ee jedhe. Abrahaamittis kan dubbatee balleessaa kan hin qabne ta'e jedha. Macaafa Seera Uumamaa boqonnaa 3 kaaftanii gaafa ilaaltan Waaqayyo Addaamiif Hewaaniin iddoo dhaabaa keessa kaa'e. Nyaadhaa dhugaa jiraadhaa ittiin jedhe achi keessa. Isaan garuu wanta Waaqayyo ittiin nyaatin jedhu dhaabaa sana walakkaa jira ture. Isaanis isa gomchoo. Dhaloonni kun baay'een isaa yoo teessan ilaaltan wanta Waaqayyo namaa fayyame wanta Waaqayyo nuu fayyame miti wanti dhaloonni kun itti kufaa jiru. Waan Waaqayyo hin godhinaa jedhutti dhaloonni kun garmaleetti maraata. Hin ejjinaa jedhee garmaleetti maraata. Haadha manaa utuu qabu, abbaa manaa utuu qabdu, isa Waaqayyo isaaniif kenne isaaniif eebbise dhiisanii, isa Waaqayyo hin godhinaa isaaniin jedhee sana gochuu barbaadu. Rakkinni keenya inni guddaan Addaamiif Hewaaniin komachuu beekna malee balleessa Addaamiif Hewaan godhan sanarraa nus karaa sanarraa gorree jiraachuudhaaf waan beeknu natti hin fakkaatu. Kutaa isa lammaffaa har'a walii wajjin ilaallu. Nama wanta qajeelaa hojjetutu fuula Waaqayyo dura jiraachuu danda'a. Isa kanas faarfannaa 15:2 baasaarraa akkana jedhee dubbata. Namni fuula Waaqayyo dura jiraachuu danda'u nama wanta qajeelaa hojjetudha. Macaafa Seera Uumamaa boqonnaa 6:9 Waaqayyo gaafa dubbatu Nohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa nama balleessaa hin qabnes ture. Inni karaa Waaqayyo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate. Karaa Waaqayyo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate jedha. Balleessaa hin qabu jedha. Nama qajeelaadha jedha. Wanta gurguddaa kana sadaniin dhugaa isaa ba'a. Lama tokko itti kan ilaaltan isa jalqabaa nama qajeelaadha ittiin jedhe. Eeyyotu Nohi. Inni lammaffaan balleessaa kan hin qabnedha. Inni sadaffaan immoo nama karaa Waaqayyo irra deddeebi'uudha. Nohi dhaloota gidduu ture kana keessaa dhaloota nama qajeelaadha. Nama qajeelaa namni jedhamu nama akkamiiti? Nama karaa Waaqayyo irraa adeemuuf isa Waaqayyo jedhe keessa nama jiraatudha namni qajeelaa. Nama balleessaa hin qabnedha jedhe. Waaqayyo Nohiin argateetu rakkinaaf badiisa achas itti adeemaa jiru. Jalaa akka inni ooluuf muka ta'urraa markaba tolfadhu. Rakkina dhaloota kanatti dhufu jalaan si baasaa jiru. Yommuu sana Waaqayyo Nohiidhaaf kan ayyame muka ta'udha. Muki ta'u warra garuu Waaqayyo nuuf kenne ilma isaa Yesuus Kiristoosidha. Inni nuyi keessa dhokannee oolu. Markabni jireenya keenya. Inni nuyi rakkinaaf du'a bara baraa du'a isa guyyaadhuma gaanam abidda boba'aa si'ool raammoodhaan nyaatamuu keessaa wanti nuyi ittiin ooluu dandeenyu markabni keenya inni kakuu haaraa Kiristoos Yesuus. Maqaan Waaqayyo ulfaatu. Markaba keenya kakuu haaraa. Jireenya isa ta'uusaa keessatti argina. Abjuu isa ta'uusaa keessatti argina. Ulfina isa ta'uusaa keessatti argina. Iddoo itti dhaloonni lixanii ooluu danda'u markabichi inni dhugaadhaaf amanamaan amma Kiristoosidha. Sa'aatii ammaa kana. Warri Yesuus Kiristoosiin hin beekne, warri Yesuus Kiristoosiin hin amanne yeroo isaan itti amananii isatti kooluu galanii firdii isa guyyaa booddee achas isaanitti adeemu jalaa ittiin ba'uu danda'an isaan. Akkuma barannooidhaa mataa jabaattu yoo taatan, hin diddu yoo taatan garuu kan isinitti dhufu badiisa. Kan isinitti dhufu salphina. Kan isinitti dhufu du'a. Kan isinitti dhufu dukkana keessatti gatamuudha. Ilkaan qaru, boo'uudha, wawwaatuudha. Raammichaan nyaatamu, ibiddichaan gubachuudha. Garuu yoo sagalee kana hin dhageessu ta'e yaada garaa keessanii gaddarachuudhaan ani karaadha dhugaadha isa jedhee Kiristoosin hordofuudhaan bidiruu keenya isa amanamaa markaba keenya isa amanamaa Kiristoositti galuudhaan du'a lammaffaa jalaa ba'uu dandeenya jechuudha. Macaafa Seera Uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 yoo dhaqxan ilaaltan akeeku. Waaqayyo yommus Nohiin dhaloota kana keessaa ati ana duratti qajeela akka taate waan an argeef ati warra manaa kee hundumaa wajjin markabichatti galitti jedhe dabalate. Na duratti qajeelaa waanta taate warra manaa kee wajjin, hortee kee wajjin, sanyii kee wajjin markabichatti galii jedhe. Bara kana keessa mootii san ilaaltanii abbaan manaa gooftaa fudhatee Yesuus Kiristoos mana yoo ta'e haati manaa immoo faallaa Yesuus Kiristoosiin jiraatti. Haati manaa gooftaa fudhattee Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu ishee godhattee jiraatti yoo ta'e abbaan manaa immoo faallaa jiraata. Inni dhugaa himmachaa, inni jecha. Isa kana qofa miti gooftaan beeku mootummaa dukkanaa jala jiraata.
Garuu nuyi waaqayyo akkasii dhaloota kana keessaati ana duratti qajeelaadha. Waa'ee kee waaqayyo maal dhugaa sii ba'a? Maal sii masakkara waaqayyo? Nama yaa'ee sii masakkaru qabdu. Lallabaadha taateenna, raajiidha taateenna, jaartaa waldaadha taateenna, luba taateenna, baastiriidha taateenna, appoostilii yookaan ergamaadha taateenna nama sii masakkaraa oolu lakkoofsaan kamii qabdaati? Jaartaa waldaa ta'e dhaloota sii masakkaraan baay'ee qabda. Sababi isaa sagantaa kennitaaf wanta ta'e. Bara kana keessa namni dudda walii hooqa, daboo walii dhaqa, wanta inni tokko godhe ibsa tokkoof godha malee qajeelummaadhaaf raawwatu. Raajii taatee yoo jiraatte bakka sagantoota garaagaraatti waamsifta wanta ta'e maqaatiin qabaanneen si waama. Nama waaqayyootu hin ta'in nama waaqayyoo jedhettiin si waama. Nama guddaa, nama akkasii, nama maaloo jedhanii maqaa walitti kuuluudhaan hammasii gadi godhanii yeroo itti wal waaman argitu. Garuu waaqayyoo maal sii masakkara? Maal dhugaa sii ba'a? Nama dadhabee ta'uu keessatti ma waaqayyo? Dhaloota kana keessaati nama akkamiiti? Waaqayyoon duratti nama akkamiiti? Nama duratti qajeelaa ta'uu dandeessa. Nama duratti qajeelaa ta'uudhaaf waaqayyo duratti qajeelaa ta'uun tokko miti. Jechuun nama duratti qajeelaa taate taanaan ati karoora nama sanaa raawwatte, ajandaa nama sanaa raawwatte. Garuu waaqayyoon duratti qajeelaa ta'uu dhiisuu dandeessa. Waaqayyoon duratti yoo qajeelaa taate garuu ajandaan ati keessa jirtu hundumaa ajandaa dhugaa. Akkasittiin jedhe. Kanaafiyyuu warra manaa kee maatii kee fudhadhuuti markabichatti gadi jira. Otoo obboleessa koo waa tokkoon sitti hima. Yoo abbaa faati waaqayyoof hojjetu hin tajaajilu ta'e ijoolleen immoo 866 yookaan 666. Abbaan wangeelaawwiidha. Ilmi garuu 466 hojjeta. Mootummaa seexanaa duukaa jira. Mallattoo bara dhumaa duukaa fudhatee duukaa jira. Inni immoo caatee baata, sigaaraa baata, mana shiishaatti jiraata. Naayit kilabii keessaa dannasaa sirbaa jiraata. Waaqayyo garuu akkasitti jedhee nooyidhaan. Warri kan biroon yoo didan iyyuu ati maatii kee warra si dhagaan fudhadhu markabichatti gadi jira. Waaqayyo warra jireenya qajeelaa fuula isaa dura jiraatan nu haa taasisu. Ayyaanni isiniif haa baay'atu obboloota koo. Kanaafuu akkasitti jedha markabichatti gadi jedha. Warra jireenya qajeelummaa jiraachuu beekaniif waaqayyo iddoo isaan itti rakkinarraa oolan, iddoo isaan itti salphina du'arraa oolan qopheesseef waaqayyo. Innis Kiristoos Yesuusidha bara kana keessa. Maaltu qajeelaa nama godha? Wanti qajeelaa nama godhu maali? Yuunivarsiitii beekamaatti barachuudhaan, magaalaa guddaa keessa jiraachuudhaan, namoota gurguddaa wajjin ooluudhaan, seektora gurguddaa keessa hojjechuudhaan, waldaa beekamtii gurguddaa qaban keessa tajaajiluudhaan, nama gurguddaa beekamtii qabu wajjin ooluudhaan, wanti nama qajeelaa nama godhu maali? Wanta gurguddaa kan arfan sirriitti yaadadha. Nama qajeelaa kan si taasisu inni jalqaba sagalee waaqayyoo sirriitti dhaga'uudhaan isa dhageesse hojiirra oolchuudha. Sagalee waaqayyoo sirriitti dhaga'uudhaan waan dhageesse kan hojiirra oolchuudha. Akka jedha dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf hin dhaga'u garuu hin hubatan jedha. Hubachuu, xiinxaluu yaadu waan sagalee waaqayyoo jedhu kana ta'anii argamu dhaga'uudhaan sirriitti hojiirra oolchuu jedha. Akka jedha akkasuma keessa deebii 28 yoo ta'e ilaalta lakkoofsa tokko kaaftanii waaqayyo saba Israa'elitti gaafa dubbatu dubbiin har'a isin abboomu kana yoo dhageessan jedha. Hojiirras yoo oolchitan jedha. Mataa taatu malee eegeen taatan jedha. Inni gadi mataa taatu jedha. Dursitanii jiraattu malee teellaan jiraattan jedha. Hin liqeessitu malee hin liqeeffattan jedha. Hin kennitu malee hin fudhattan jedha. Isinan eebbisa jedha. Gaafa sagalee waaqayyoo sirriitti dhaga'uudhaan hojiirra oolchinu. Akka sagalee waaqayyoo jirutti gaafa jiraatu. Namoonni baay'een hin dhaga'u garuu akka sagalee waaqayyootti jiraachuun ammayyuu isaaniitti ulfaata. Wanta sagalee waaqayyoo jiru idiit godhanii jiraachuu barbaadu. Waan sagalee waaqayyoo jiru keessaa kutanii keessaa filanii jiraachuu barbaadu. Kanaaf dhaloonni kun baay'een isaa macaafa qulqulluu isa caafame kana keessa deemee dhaqee ilaala, keessa deemee dhaqee dubbifata. Iddoo isatti tole, iddoo isa qabbaneesse, iddoo baay'ee isatti tolu duwwaa dhaqee keessaa filata. Yoo isa dheekkamate, yoo isa ifate wanta dhaggeeffate sana isa dubbifachuun barbaadu. Waldaa kiristaanaa keessoo teessan ilaaltan wangeelli nama dheekkamaa jira yoo ta'e, qalbii nama diddiirrachiisaa ifataa jira dhaloota kana yoo ta'e, dhaloonni irra inni kaan immoo dhiisee olutaan qabadheera jedhe, konkolaataa qabadheera, mana qabadheera, jireenya qabadheera, gaa'ela qabadheera, kayfii golii gadhuu taane samii gaggaddeebii yoo jedhan garuu bakka sanatti akka goggocororraa argatee wal qaadhaloonni. Sababni isaa sagalee waaqayyoo dhagee waan sagalichi jiru hojiirra oolchuu hin danda'u wanta ta'eef. Macaafa qulqulluu isa caafame kana yeroo itti hin barbaachisu jedhantu jira. Yeroo tokko nan ilaala karaa fuula miidiyaa kanarraati namoota baay'ee miidiyaa kanarratti argitu waanuma isaanitti fakkaate namoota hojjetan namoota baay'ee argitu. Paastarii nama guddaadha. Nama namoonni baay'een jala fiiganii jala kufaniitii ameen jedhanii maraatanidha. Waldaa nama sirrii keessa nama tajaajiluudha. Garuu macaafa seera keessa deebi'ee boqonnaa 28 kana caaffatanuu caafame miti. Waan nu barreeffame miti. Israa'eel barreeffame malee inni nuun ni ilaallatu jedha. Garuu
gaafa paastorummaa kana fuudhe gaafa hojii mana waaqayyoo fuudhe garuu macaafa seera uumamaatii hanga mul'ata Yohaannisiitti sagalee waaqayyoo ta'uusaa amanee nan lallaba nan barsiisa nan qajeelcha jedhee kakuu fuudhe. Sadan tokkummaa waaqayyootti nan amana abbaa ilmaa fura qulqulluutti nan amana kanas dhalootaaf dhugaa nan ba'a jedhee fudhateera. Du'ee du'aa akka ilma waaqayyo Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuusaatti nan amana jedhee kakuu fuudhee hojii mana waaqayyootti fufeera. Garuu dhaloota macaafa qulqulluu gargar qoodee kan keenya miti kana baluuti jedhu kanatti dhufneera. Isa kana hundumaa keessaa caaffata sagalee waaqayyoo kana akka dubbii waaqayyootti isa caafame kana dhaga'uudhaan sirriitti hojiirra oolchuutu qajeela nama godha jedha. Sirriitti tokko keessaa utuu hin jallisin tokko keessaa utuu hin balleessin sirriitti hojiirra oolchuudhaan isatu qajeela nama godha jedha. Inni lammaffaan wanta waaqayyo duratti qajeelaa ta'e hundumaa beekanii raawwachuudha. Wanta waaqayyo duratti qajeelaa ta'e hunda beekanii raawwachuudha. Wanta fuula waaqayyo duratti qajeelaa ta'e hunda hubatanii raawwachuudha. Wanta fuula waaqayyo duratti qajeelaa ta'e irra deebi'aa sirriitti dhaggeeffadhaa. Isa fuula waaqayyo duratti qajeelaa ta'e yeroo tokko tokko waan walii keenyatti tolu baay'eetti yaadne hojjenna, barbaanne hojjenna, na gammachiisuudhaaf, ani isin gammachiisuudhaaf waan isin seetti jettan xuruutti lallabaa, xuruutti barsiisa. Bakka abaluu akkasitti lallabaa, akkasitti faarfata jedhanii akka namooti nu jajaniif bu'aa baay'ee meeqa keessa hulluqnee baanee hojjenna, kumnee kaane. Garuu waaqayyo fuula isaa duratti qajeelaa wanta ta'e barbaadee hojjechuutti dhaloonni baay'een irra qaba. Namni fuula waaqayyo duratti qajeelaa ta'uu danda'u yoo jiraate nama akkamiiti? Isa lammaffaa wanta waaqayyo duratti qajeelaa ta'e hundumaa beekee nama hojjetu. Isa kana akkana gochuu dandeenyu fayyaanni waaqayyo nuuf baay'atu. Fooniin hojjechuu hin danda'u. Barattee maastarsii qabaattee, barattee PhD qabaattee, digirii qabaattee, nama guddaa taatee, qe'ee guddaatti dhalattee, abbaa qabeenyaa taatee, sooressa beekamaa taatee, magaalota gurguddaa keessa jiraattee, namoota gurguddaa wajjin ooltee, biiroo jajjabaa keessa teessisa kana beekuu hin dandeessu. Kiristoos keessa yoo jiraatte duwwaa beekuu dandeessa. Akka nama uffata uffatutti Yesuusii yoo uffatte, ayyaana waaqayyootiin guutamte yoo jiraatte qofa beekuu dandeessa. Isa kam wanta fuula waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e argamu. Isa kana akka hubachuu beekuu dandeessuuf waaqayyo ayyaana siif baasu. Lewwota 18:4 irraa argachuu dandeessu. Inni sadaffaan abboommi waaqayyoo dhaga'uudhaan raawwachuudha. Dhaga'uu duwwaa miti. Isa dhagaan sana raawwachuu. Abboommi waaqayyoo sana. Isa waaqayyoo sirraa fidu, isa waaqayyoo sirraa barbaadu sana raawwachuu. Inni arfaffaan seerrata isaa hundumaa eeguudha jedha. Isa kana raawwachuudhaan fuula waaqayyoo duratti qajeelaa nama godha jedha. Fuula waaqayyoo duratti waaqayyo harkaa waan gaarii barbaanna, qajeelummaa keenyaan jiraachuu barbaanna taanaan wanti nuyi gochuu qabnu inni jalqabaaf inni hangafaa seerrata waaqayyoo eeguudhaan seera waaqayyoo raawwachuun nurra jiraata. Seerri Lewwotaa 18:26 irraa maal jedhaa? Dubbii waaqayyoo kana nan dubbisa akkana jedha. Isin garuu seera tokkoo fi wanta qajeelaa ta'e isa kan kootii eegaa. Isin warri biyya yookiis galaan isin gidduu jiraatu wanta qiiggaasisaa ta'e kana keessaa tokko illee hin hojjetinaa jedha. Seerrata isa kan kootii eegaa. Biyya itti galaa taatan kana keessaa sasaa wanta qiiggaasaa hojjetan kana keessaa tokkollee namni tokkollee hin raawwatin jedha. Wanta qaqqabaa biyya lafaa kana wanta hirmii ta'e wanta waaqayyootti hin tolle waaqayyoon hin gammachiifne kana hin raawwatinaa. Isa itti galaa taatanii keessa jiraattan kana keessa isaan raawwatan isaan hojjetan kana hin hojjetinaa isinidha. Wanta ana duratti qajeelaa, wanta ana duratti seerrata ta'e sana eegaa jedha. Waaqayyo kan akka gootu fayyaana siif baasu. Seera lakkoofsaa boqonnaa 27 lakkoofsa 1 irraa kaasee akkana jedha. Kunoos maatiin Minaasee ilmi Yoosef keessaa intaloonni Zeloofiyaa ilma Heefer hin nyaatan. Heefer kun ilma Galiyaad inni immoo ilma Maakar Minaasee ture. Maqaan intaloota isaatii Maayilaa, Noaa, Hoglaa, Milkaaf Tirzaa ture. Isaan balbala dunkaanaa itti wal ga'an duratti fuula Musee, fuula Eliyaazar, lubichaa fuula warra geggeessitoota guutummaa waldaa dura dhaabbatanii isaaniin abbaan keenya lafa onaa keessatti du'e. Inni garee Qooraahi warra Waaqayyoon mormuudhaaf walitti qabaman sana keessa hin turre. Garuu cubbuu ofii isaatiitiin hin du'e. Ilma immoo tokko iyyuu hin qabu ture. Obboloota abbaa keenyaa gidduudha. Haala nuuf kennaa malee egaa maaliif sababiidhuma ilma hin godhatiniif maqaan abbaa keenyaa qomoo isaa keessaa balleeffama jedhanii gaafatanii. Seerri Israa'el gidduutti tumamee jiru ijoolleen durbaa dhaala hin hirmaattu jedhamee tumamee jiru. Isaan garuu sababa warra Waaqayyoo irratti ka'an ilmaan Qooraahi keessa mini'oorteen abbaa keenyaa jedhan sababa cubbuu isaatiif lafa onaa keessatti du'ee jedhan. Garuu ijoollonni durbaa kun shananuu toora ba'anii dhaqanii fuula Musee dura dhaabatanii hin iyyatan jedhu.
Museen maal godhe iddoo kanatti waan Museen godhe walii wajjin ilaalu. Yommuu Museen dubbii isaanii Waaqayyo duratti dhiyeesse kana irratti Waaqayyo Museedhaan dubbiin intaloota Zeloofiyaa kun qajeelaadha. Ati obboloota abbaa isaanii gidduudha gaadhaa alaa kenniif. Dubbiin isaanii kun qajeelaadha jedhe Waaqayyo. Namatti tolu. Baay'ee namatti tolu. Dubbiin isaanii kun qajeelaadha. Sirriidha dubbiin isaanii kun jedhe. Haala kenniif obboleessa abbaa isaanii gidduudha. Haala kenniif firoota isaanii gidduudha haala kenniif. Haa argataniidha haala jedhe. Kan nama ajaa'ibu seerri sun lammaffaa akka deebi'ee Israa'el irratti hin hojjenne godhan ijoollonni kun. Deebi'ee kan hojjenne. Ijoolleen warra dhiira hin qabu yoo ta'e durbanoota duwwaadha yoo ta'e deebi'anii haala akka hiratan hin eeyyamame. Seerri sun hin cabne. Qajeelummaan hangaafa jiraatan seerri hin cabu. Jireenya qajeelummaa. Qajeelummaan jiraatan seerri hin barbaachisu waan ta'eef. Dhaggeeffadhaa yeroo tokko tokko wantoota dogoggora ta'e kan ilaala yeroo baay'ee waa'ee seeraa fi ayyaanaa irratti yeroo wal dhabbiin barsiisaa garaagaraa gaggeeffamu tokko tokko nan ilaala. Gareen tokko seeraan fayyine kan jedhan gareen tokko ayyaana seerri nu barbaachisu kan jedhan wantoota gurguddaa kana sadii Paawuloo himanna. Paawuloos warra Roomaa keessatti wal bira qabee ka'a. Dhaggeeffadhaa waa'ee seeraa fi ayyaanaa kana. Warra ayyaana qofaatiin jiraanna nuyi jedhaniif sababii jedhaniif qabu. Seerri garuu hin barbaachisu miti. Ayyaanni gaafa jiru dhuguma seerri hin barbaachisu. Akkamitti dubbiin kun waliin isin akka hin dhoofne na nama dhaggeeffadhaa. Seera, cubbuu, ayyaana yookiin ayyaana, cubbuu, seera jettanii yoo qabatte ilaalta waan jedhan. Ayyaanni jiraannaan cubbuun hin jiru. Cubbuun hin jiru taanaan seerri hin jiru. Dhaggeeffadhaa. Cubbuun hin jiru taanaan seerri hin jiru. Wayin immoo yoo ayyaanni hin jiru ta'e cubbuutu jira. Cubbuun jiraannaan immoo seeratu jira. Namni gaafa ayyaanaan jiraatu cubbuu waan hin jirreef seerri irratti hojjetu hin jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Seerri lafa ka'uun qabu yoo cubbuun hin jiru ta'e. Cubbuun jiraannaan garuu seerri jira. Cubbuun baduu kan danda'u ayyaana Kiristoos keessa gaafa dhufatanidha. Garuu cubbuu hojjetaa, cubbuu dalagaa ayyaanaan jiraanna jechuun of guyyoomsuu. Kanaaf waan tokkoon isinitti himee darba. Roomaa boqonnaa 5:9 irratti gaafa ilaaltan dhiiga Yesuus dhangala'ee qajeelota nu taasise. Otoo dhiigi Yesuus hin dhangalaane qajeelota ta'uu hin dandeenyu. Sababni isaa dhiiga Abeeltu dhangala'ee cubbuutti waan nu deebiseef. Macaafa seera Roomaa boqonnaa 4 gaafa irratti ilaaltan dhiigni Abeel xuraa'aa nu godhe. Namni zaree isaa wal lakkaate akka wal ajjeesu taasise. Dhiigi Yesuus Kiristoos garuu dhufee cubbuu nurraa kana miicee qajeeltota nu godhe. Warra qajeelummaadhaan jiraachuu danda'an nu taasise. Ulfaatu Waaqayyo. Addaam namicha isa jalqabaadhaan iddoo Waaqayyoo keessa Addaamiin kaa'e keessaa gadi baate. Addaam namicha isa lammaffaadhaan garuu isa keessaa gadi baanee mootummaa Waaqayyootti ol gale. Addaam namicha isa jalqabaadhaan balbala jireenyaa nutti cufan. Balbala iddoo edentu cufan. Addaam namicha isa lammaffaadhaan garuu balbala jireenya bara baraatu. Addaam namicha isa jalqabaadhaan karaatu cufame. Addaam namicha isa lammaffaa garuu ani karaa dhanuun jedhu. Kanaafuu Abrahaam Waaqayyoon amane jedhe. Waaqayyoon amane jedhe. Innis qajeelummaatti lakkaa'ameef jedha. Kiristoosin amanneetu, Kiristoosii wajjin jiraanneetu, yaada Kiristoosin raawwanneetu qajeeltota ta'uu dandeenya. Rooma 1:28 irratti Waaqayyoon beekuun iyyuu dubbii qajeelaadha jedha. Utuu isa hin beekin dubbii qajeelaa beekuu yookaan dubbii qajeelaa dubbachuu jireenya qajeelaa jiraachuun hin danda'amu. Kanaafuu Iyyoob boqonnaa 4:7 irratti namni balleessaa tokkollee hin qabne yookaan raawwatee hin beekne ni nama qajeelaa. Nama yaada gaarii qabu. Nama akeeka gaarii qabu. Kanaaf obbolo tokko dhaggeeffadhaa waa tokkoon isinitti himu. Waa'ee jireenya qajeelummaa wal wajjin ilaalle. Wanta Waaqayyoo sii dubbatu, wanta Waaqayyoo dhugaa sii bahu maal qabda mana kee keessa? Kiristoositti amantee jirta? Kiristoosin hordoftee jirta? Fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuu kanatti ittiin dandeessu jireenya qajeelummaa. Qajeelummaan immoo Kiristoositti amanuudhaan dhufa. Kiristoosin beekuudhaan dhufa. Kiristoosin fudhachuudhaan Kiristoos keessa jiraachuudhaan dhufa. Mana barumsaa dhaqanii barachuun hin danda'amu qajeelummaa. Waan kan biraan hin danda'amu jechuudha. Yaalee mataa keenyaan qajeelummaatti dhufuu hin dandeenye. Kiristoositti of gatuudhaan Kiristoosii wajjin jiraachuudhaan. Waaqayyo sagalee dhageenye kanaa nuuf haa eebbisu. Yoo jaalala Waaqayyoo ta'e yeroo itti aanu kutaa sadaffaasaa ammas isin wajjin qabadhee nan dhiyaadha. Kan akka ta'uuf ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Jaalala Waaqayyoon amma isinan gaafadhaa. Yuutuubii keenya chaanaalee keenya subscribe, share, like nu gochuudhaan nu cina dhaabadhaan nu jajjabeessaa. Yaada qabdan nuuf qoodaa nu barreessaa. Waaqayyoo hunduma keessan haa eebbisu. Guyyaa deebi'ee dhufuu isaatiitti warra fuula isaa duraa
dhaabbatanii mirga isaa jiraatan Waaqayyo hunduma keenya taasisu. Ayyaanni gooftaadhaan bakkaaf iddoo jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Daqiiqaa tokkoof Waaqayyoon isinii galateeffannee Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa abbaa keenya guddifnee baay'inee si galateeffanna. Sagaleen keenya gidduutti argamee nu barsiisee nu qajeelcheera. Dubbii sagalee keetiin eenyummaan keenya eessa akka jiru maal akka taane baranneerra. Sitti jabaannee akka dhaabbannu ayyaanni kee akka nuu baay'atu maqaa Yesuus Kiristoosiin amma illee jabeessi mana kee keessa nu dhaabi. Jabeessi bobaa kee keessa nu dhaabi. Afurri kee fi ayyaanni kee sa'aatii kanaa jalqabee jireenya keenya kana wajjin haa jiraatu. Yoo dogoggorree karaarraa kaannee hafuura keetiin dafii qajeelchii gara qajeelummaa dubbii sagalee keetti nu deebisi. Ittis nu guddisi. Kanas waan gootu hundumaaf si haa galatu. Guyyaa deebitee dhuftu warra fuula kee duratti argamanii jireenya bara baraa keessaa qooda argatan nu taasisi. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa ilma kee Yesuus Kiristoos jedhii. Ameen.